sagantaa VOA Afaan Oromoo. Sagaleen Ameerikaa wixataa hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 jalqabee amma sa'aatii 3tti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa Afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyooosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa qibxata amajjii 18 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 10 bara 2014. Guyyaan har'aa hordoftoota keenya amantaa kiristaanaa hordofan biratti galgala jala bultii ayyaana cuuphaati. Baga ittiin isin gahe. Haalli jala bultii ayyaana cuuphaa maal fakkaata? Hanqina roobaatiin kan ka'e ji'oottan dura hongeen godina Booranaa mudate itti fufee jira. Birmannaan ollaas akkuma kana qaqqabaa jira. Dirree Sheek Huseenitti illee kabajjiin taasifamaa jiru jira. Innillee maal fakkaata? Gabaasaalee ijoowwan dubbii kanaan olitti ka'an irratti xiyyeeffatan qabannee dhiyaanneerra. Akka nu waliin turtanuu kabajaan isin gaafanna. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Gulaalaan qophii keenyaa Namoo Daandii, pirooduusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan har'aaf qabnu kan isiniif dhiyeessitu Tuujubeedha. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Humnoonni TPLF kibba walloo seenanii naannolee keessa turan keessaa namoota 548 ajjeesanii dubartoota 217 ijoolleedhaa qabee hanga dubartoota maanguddootaatti humnaan gudeedaniiru jechuudhaan bulchaan godina kibba walloo obbo Abduu Huseen beeksisaniiru. Waaltaalee irratti raawwatan kan jedhan saamichaaf qabeenyaa manca'eenis miidhaan qarshii biliyoona 47.6 olitti tilmaamamu dhaqqabuusaa kan ibsan obbo Abduu Huseen mootummaa dhaabolee kan mootummaan ta'iniif dhalattoota naannoo sanaa kanneen biyyooti alaa jiraataniif ergaa dabarsaniin hojii deebisanii ijaaruu keessatti gahee gama isaanii akka ba'an gaafataniiru. Bulchaan godinichaa akka jedhanitti kun qorannoo duraanii waan ta'eef odeeffannoo bal'ina qabu dhiyeessuuf aadaan ragaa wal jijjiiruu waan hin jiraanneef akkasumas dubartoonni dhiibbaa aadaa jiruun baanii dubbachuu waan sodaataniif lakkoofsi namoota du'aniis ta'e humnaan gudeedamanii dabaluu malaa jedhan. Magaalaaleef keellaalee adda addaa keessatti awwaalchi jamaa argamuusaallee tuqaniiru. TPLF dhiittaa mirga namaa laalchisee himannaaf qeeqa irratti dhiyaataa jiru deddeebi'uun kan haala yoo ta'u dubbii maansaa Geetaachoo Raddaa waraanni isaanii gocha akkasii hin raawwatu jechuun falmuun isaanii ni yaadatama jedhaniiru. Kana dura dhaabolee sadarkaa addunyaaf biyyoolessaan gabaasaaleen qorannoo ba'an akka mul'isanitti TPLF naannoo to'atee ture naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa dhiittaa mirga namaa raawwachuuf qabeenya mancaasuusaa tuqanii jiran. Amnesty International kanneen fakkaatan gama isaaniin walakkeessa baatee hagayyaarra loltoota TPLF'n gareedhaan haleellaan humnaan gudeeddii kana irratti raawwate jiraattota Gondar Kibbaa naannoo Nafaas Mawucaa waliin haala iccitiisaa eeggateen viidiyoodhaan gaaffiif deebii geggeessuusaa beeksisee ture. Hoogganoonni naannoo immoo dubartoonni 71 humnaan gudeedamuu isaanii gabaasuun illee ni yaadatama. Reuters gama isaan Tigraay keessatti baatilee 3f wal waraansa geggeeffameen raawwatame kan jedhe humnaan gudeeddii ajjeechaaf manca'uu waaltaalee dabalatee galmeessuusaa yaadachiisuudhaan kan gabaase torban 3 dura ture. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa sadaasa 4 bara 2014 gabaasa baaseen naannolee walloo kibbaaf kaabaa keessaa waxabajjii 21 hanga hagayya 22 bara 2013 sababaa wal waraansa sanaan namoonni 184 du'uu mirkaneeffadheera jedheera jechuudhaan Masfinaan Raagee gabaaseera. Humnoonni mootummaa Sudaan mormitoota farra fonqolcha mootummaa 7 kaleessa ajjeesuu isaanii ogeessonni eegumsa fayyaa kan ibsan yoo ta'u hoogganoonni nagaa eegumsaa immoo yakkamtoonni seeraan kan gaafataman ta'uu ibsaniiru. Hookkarri dhiyeenyaa kun kan dhaga'ame dippiloomaatonni United States biyyattii daawwachuu isaanii dura akkasumas innaa Washington rakkoo Sudaan kabaatii dheeraaf ture dhaabsisuuf yaalii gochaa jirutti. Waraanni Jeneraal Abdul Fattah Burhaanii hoogganamu onkoloolessa 25 aangoo erga dhuunfatee booda ajjeechaan wixata kaleessaa lakkoofsa hiriirtota mormii du'anii 71 ga'ee jira. Eebila bara 2019 Pireezidaant Omar al-Bashir aangoo irraa erga darbamanii booda waraanni aangoo qabachuun qeeqa sadarkaa addunyaa dhaqqabsiisee bulchiinsa gara siiviilitti geessuuf yeroo ce'umsaa laaffataa ta'e illee danqee jira. Lammiiwwan Ugaandaa
hanqina boba'aa kan gatiinsaa akkaan qaalii ta'een rakkataa kan jiran yoo ta'u kaleessa konkolaattonni fe'umsaa dhibbaan lakkaa'aman illee naannoo Keeniyaan waldaangeessu irratti danqamanii jiraachuun gabaasameera. Ministeerri Enerjii Ruut Nankaabriiwaa akka jedhanitti konkolaattonni daangaa irratti danqamuun kan mudate aangawoonni gumrukii iskaanarii isaan ittiin konkolaataa sakatta'an kan hin hojjenne ta'uusaaf kan dirqii ta'e qorannaa COVID-19 irraan kan ka'e ture jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ribxiloltoonni Huutii wixata kaleessaa erga haleellaa xayyaara nammaleeyyiif misaa'ilaa geggeessanii booda waaltaalee tokkummaa Emireetota Arabaa itti dabalaa irratti kafuulleffatan ta'uu akeekkachiisan. Poolisiin magaalaa galma mootummaa kan Abudaabii keessaa akka jedhetti haleellaan sun kan fuulleffate keellaalee boba'aa oomishaniif buufata xayyaara Abudaabii irratti. Namoonni haleellaa sanaan du'an lammiiwwan Hindii lamaaf lammii Paakistaan tokko yoo ta'an kanneen biroon ja'ammoo madaa'aniiru. Buufata xayyaaraas ta'e keellaa boba'aa irra miidhaa guddaan akka hin ga'in poolisiin beeksisee jira. Dubbii himaan ribxiloltoota Huutii Yemen gama isaaniin haleellaa waaltaalee dinagdee biyyattii kan Abudaabii irratti raawwateef sababaan torban darbe haleellaa Yemen keessatti raawwatameef qooda Arab Emireet qabaatteef ijaa ba'uuf jechaa jedhan. Maddeen Huutii kanneen Yemen Sana'aa keessaa xayyaara nammaleeyyii 8 akkasumas misaa'ila 10 dhukaafamuu dubbatan. Televiziyoonni Arabaa akka mul'isetti samii Abudaabii irratti aarri ol ka'ee argamuusaaf suuraa ibiddaa buufata xayyaara Abudaabiif keellaalee boba'aa Abudaabii agarsiisu mul'isanii jiran. Kanaaf deebii kennuuf jecha humnoonni waltaatotaa milishoota loltoota Huutii kanneen Yemen konyaa Mariibiif qabiyyee isaa kan Sana'aa haleelanii jiran. Humnoonni waltaatotaa kun itti dabaluun akka ibsanitti wixata kaleessa xayyaara nammaleeyyii gara Saawud Arabiyaatti dhukaasan 8 maqsanii jiran. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana cuuphaa baranaa irratti lammiileen Itoophiyaa fi lammiiwwan dhalootaan Itoophiyaa ta'an warreen biyya alaa jiraatan hedduminaan waan hirmaatanii fi haala addaa ho'aa ta'een akka kabajamaa jiru gabaastonni VOA hordofaniiru. Kaaba Itoophiyaatti bakkeewwan walwaraansii itti geggeeffamaa turetti dhiyeenyarra kan jirtu magaala Gondar keessatti namoonni yaada isaanii kennan akka jedhanitti bifa haala dhiyeenya kana biyyattii keessa turan akka jijjiiru abdii qabaachuu isaanii akka ibsanii Asteer Misgaanaaw Gondarirraa gabaasteetti. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa guyyaa har'aa qofa balalii 23 gara magaala Gondaritti taasisuu isaa sagalee Ameerikaatti himeera. Kunis isa jalqabaatii jedhameera. Sirna jala bultii cuuphaa har'a magaala Finfinnee keessatti geggeeffamaa jiru ilaalchisee immoo Tsahaay Daamxoo hordofuudhaan gabaasa itti aanu dhiyeessiteetti. Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biratti har'a haala ho'aadhaan kabajameera. Finfinneetti hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultii ayyaana cuuphaa kana kabajuudhaaf kan bahan taabota bakka mana amantii yookaan bataskaanaa fuudhanii gara bakka bultii taabotaa jaarmeedaatti faarfannaa fi sirnoota garaagaraatiin waa elsiisuun ture garas kan geessan. Ayyaanni kataraa yookiin ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa maaliif akka kabajamu itti aanaan mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa lubni Balaay Mokonnin ibsaniiru. Kataraa jechuun bakka tokkotti akka amma agartan kanatti bakka qophaa'ee namoonni bakka itti cuuphamudha. Cuuphaan kun immoo gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos dhaqee waan cuuphameef akkuma san taabonni hundi bakka bulanii beeta maqdasii keessatti ka'anii gara Yordaanos dhaqanii achi bulanii cuuphaan geggeeffamaa jechuudha. Kadhannaan geggeeffama. Kataraan gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos dhufu eebbisaa, barsiisaa, nagaa buusaa ture. Nus immoo akkuma san taabonni yoo ba'u qa'eedhaa karaan irra deemu sun eebbifamaa deema. Tokkummaa agarsiisa. Barnoota kennaa jechuudha. Lubni Balaay amantoonni yeroo ayyaana kana kabajan fakkeenyummaa Kiristoosiin hojiitti hiikuu qabu jechuudhaan ayyaanni baranaa wantoota adda godhan qabaa jechuun eeraniiru. Tokkoffaa lola keessa ture. Isa keessaa ba'aa jirra. Qabeenyi barbaadaa ture. Isa keessaa ba'aa ture. Kan biraa biyya alaati dhalattoonni Itoophiyaa ta'ee faranjoonni waamichi godhamee fi biyya kana dhufee waggaa 10, 20 ol 30 biyya alaa turre cuuphaan agarree barana hin qaban jedhee
warri gammadu adda namoonni keenya biyya alaatti dhufee biyya adda as Finfinnee qofa odoon ta'in kaan Gondar gara kaabaa kibbaa Itoophiyaa keessa faca'aniiru kuni adda godha. Kan biraa ammas immoo bakki kunitti haala addaatiin qopheessine jaalmeedatti nuti baran qarshii miliyoona hedduu baasnee miidhagsinee qopheessineerraa jechuudha. Hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultiis ta'e ayyaana cuuphaa wayita kabajanitti of eeggannoo COVID-19 godhamuu qabu sirnaan raawwachuu akka qabanis dhaamaniiru. Wanni jennu COVID kanarraa akka of eegan namni maaskii godhachuu qaba, walitti hafuura baafachuu qabani, harkaanillee baay'ee wal tuttuquun barbaachisu, ammallee badeen qixxoofne dhukkubni. Kanaaf waaqa nu eeguun akkuma jirutti ta'e waaqa biratti immoo of eeguun barbaachisaadha. Kuni ajajuma rabbii keenyatti waaqaa gaditti namni of eeguu qaba. Kanaafuu dhaamsina ni dabarsu of eegaa, maaskii godhadhaa, saanitaayizarii dibadhaa. Kana keessa rabbi sinaa baasu. Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 haala ho'aadhaan kabajameera. Guyyaa boruu immoo ayyaanni cuuphaa ni kabajama. Sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra. Kun sagalee Ameerikaati. Hanqina roobaatiin kan ka'e ji'oottan dura hongeen godina Booranaa mudate itti fufee jira. Birmannaan ollaas akkuma kana itti fufee jira. Godinaaleen naannoon sabaaf sablammii uummattoota kibbaa Itoophiyaa gargaarsa dhiyeessii margaa fi maallaqaa taasisaa jiru. Achirra darbuudhaanis beelladoonni hawaasa Booranaa daangaa isaanii keessa seenanii akka marga dheedanii gochuudhaan bira dhaabbachaa jiru. Waa'ee kanarratti gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos qopheesse akka ittaanutti qindaa'eera. Bokkaan yeroo isaa eeggatee waan roobuu didee fi Boorana keessatti hongeen hammaatee qabeenya biyyaa irratti keessumaa immoo beelladoota irratti miidhaa guddaa akka geggeessaa jiru gabaasamee jira. Akka rakkinichi miidhaa caalaa hin geessifneef jechuudhaan gargaarsi biyya keessaa fi alaa taasifamaa ture. Ammallee itti fufeera. Horiiwwan waan nyaatan dhabanii fi marga waan dhugamu kan dhabamniif immoo dhiyeessi bishaanii taasifamaa jira jedhameera. Gargaarsi uummata Booranaatiif taasifamu kun ammas karaa adda addaatiin itti fufeera. Jiraattonnii fi bulchiinsi sabaa fi sablammii uummata kibba Itoophiyaa warreen ollaa Booranaa ta'anii dhiyeenya kana gargaarsa addaa taasisaniiru. Gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos hawaasarraa VOA'dhaaf qindeesse akka ibsetti godinni Gede'oo daangaa isaa banuudhaan looniiwwan Booranaa 1000 lakkaa'aman akka seenanii marga dheedanii eeyyameera. Godina Gede'ootti kantiibaa magaalaa Gadab kan ta'an obbo Mihiratuu Tafarii akka jiranitti aanaa Gadab keessatti looniiwwan Booranaa 10,000 ol ta'an akka marga dheedanii taasifameera. ቶቹ በተለያየ ጊዜ ነው መጡት ኦልሞስት ከአንድ ወር በላይ ሆኗቸዋል። አንደኛ ግጦሽ መሬት አለን በቂ ይሄንን ከማህበረሰቡ ጋር በመነጋገር ቤላዶን ኩን የሮ አደዳት ዱፈን ኤገ ዱፉ ጀልቀበኒ ጀቶኩ ተየራ ለፈጤዳፍ ተው ጋቀምና ድምቻ ዋሰ ከኛ ወጂ መሪያኔ በከ ቤላዶን ዋሰ ከኛ ዴዳን አደባፍኔ ኢሳፈሞ አከሳን ዴችፈተን ጎኔ miidhaan biraan akka isaan irra hin geenyes eegumsa akka taasisamuuf hidhattoota naannoo ramanneefii jirra. Ammaaf margi ga'anis ni jira, horiinis bayyanachaa jiru. Jedhani obbo Mihiratuun bulchiinsi godina Gaamoo gama isaatiin marga beelladootaa fi ta'uu fe'uudhaan gara Booranaatti geessuu isaa bulchaan godina Gaamoo obbo Biraanuu Zawudee akkana jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himaniiru. ይዘነው ድጋፍ ከብቶች መኖ ነው በመጠን 195 ቶን የሚመዝን በ25 gargaarsi nu fuunee deemne nyaata horiiti. Toonii 100 fi 95 kan madaalu konkolaattota fe'iisaa 25tti feeneeti kan geessine. Nyaata beelladootaaf baay'ee gaarii ta'e asii walitti qabnee fuunee deemne jedhan obbo Biraanuun. Itti dabaluudhaanis horiiwwan Booranaa gara bulchiinsa Gaamootti geessanii tursiisuudhaaf yaadni yaadame mijaa'uu didus margi ga'aan waan godina Gaamoo keessa jiruu fi fuuldurattis gargaarsicha akka itti fufan dubbatanii tola ooltonni biroos yoo fedhii qabaatanii gara Gaamoo dhaquudhaan marga nyaata horiitiif ta'u fe'uu akka danda'anii himaniiru. Kan nu kakaase akka sabaatti waliif yaaduu qabnaa yaada jedhuudha kan jedhani obbo Biraanuun yeroo adda addaatti rakkina ollaa mudatuu fi walii birmachaa ceenee as geenyeerraa jedhan.
Bulchaa itti aanaan godina Booranaa obbo Abdusalaam Waariyoo bokkaan gannaa fi hagayya keessa roobuu qabu waan ittoo hin roobin hafeef godinicha waan hongeen mudatee fi beelladoonni miidhamaa akka jiranu ibsaniiru. ጀነራሊ ስናይ ከ106,000 በላይ ከብቶች ሞተዋል። አርብቶ አደሩ እዚህ አካባቢ ሳርም ውሃም ስለሌለ ወደ አጎራባች ዞኖች አካ ወሊገላት የሙላሉ ሆሪን ኩመሪበት ኮፊ ኩመጃ ዱአኒሩ ናኖ ከና ቢሻኒ ፊ መርጊ ዋንጅሬ ፊ ሆርሲሴ ቡልቶኒ ገረ ጎድናሌ ኦላቲ ገረ ጉጂቲ ገረ አና ዳዋቲ መልካ ሶዳቲ ቡሌ ሆራቲ walidhatee jira. Gara naannoo kibbaatti, gara koonsootti, gara burjiitti akkasumas gara godina geeyyootti baqatanii jiru. Amma ammatti hawaasnis ta'e caasaaleen mootummaa warreen buqqa'anii garas deeman haala gaariidhaan keessummeessaa jiru. Jedhan obbo Abdulsalaam. Akkasumas godinni konsoo fi burjii gargaarsa taasisuu isaanii himanii godinni Gede'oo nyaata horii fi kan namaatiifis akka ta'u gargaarsa birrii miiliyoonii 6 gumaachuu isaanii himaniiru obbo Abdulsalaam dabaluudhaan. Beelladoota balaa hongee kanaan miidhamaa jiranii fi gargaarsi nyaataa fi bishaan dhugaatii karaa adda addaatiin taasifamaa jirus dhukkuboowwan hongeedhaan walqabatanii dhalatanuun horiiwwan waan miidhamaa jiranuu fi gargaarsi qorichaa akka barbaachisaa ta'e jiraataa aanaa Dibulqee akka ta'an kan himanii qotee bulaa Godii Maalchaa dubbachuu isaanii kan eere gabaasni Yoonaataan Zebidiyoos beelladoowwan miiliyoonii 6 akka qabu kan beekamu godina Booranaa keessatti amma ammaatti loon 100,000 fi 6,000 fi kotte duudaan 1,500 du'uu isaanii akka barame ibseera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirreen Sheek Huseenii bakkeewwan hawwata tuurizimii Oromiyaan qabdu keessaa isa tokko. Godina Baalee Bahaatti kan argamu bakki seena qabeessi kun umurii waggaa 900 olii kan qabu yoo ta'u, maskiidota Sheek Huseeniin ijaaraman dabalatee hambaalee seenaa qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Waggaatti yeroo 2 kabaja ayyaanaa kan qabu bakki kun har'aa kaasee guyyoottan 15 fi ji'a dhaloota Sheek Huseenii ilaalchisuun cidharra jiraachuu isaa Sheekadir Haji Ahmed abbaan karraa dirree Sheek Huseenii VOA'tti himaniiru. Galmoo Daawiti qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhuu fi gabaasa taanu qindeesseera. Aanaa Janaa, Dagalee, Baaroo kun hunduu moggaasawwan dirree Sheek Huseenitti hiika qabanii jedhu. Sheekadir Haji Ahmed abbaan karraa dirree Sheek Huseen. Dirreen Sheek Huseen bakka seena qabeessa namoonni biyya hambaa dabalatee daawwatan Oromiyaan qabdu keessaa tokkoo fi isa hangafa. Kan argamu aanaa Gololchaa godina Baalee Bahaa keessatti. Haji Abdunnaasir Ahmed jiraataa fi itti gaafatamaa iddoo hambaa dirree Sheek Huseen. Jaarraa 11ffaa irratti akka lakkoofsa Habashaa biyya keenyaa kanatti hundaa'ee amma immoo gara waggaa 900 gara 1000tti deemee jira. Akkasirratti hundaa'e Sheekana Huseeniin hundaa'e. Sheekana Huseen kunee diin Islaamaa irratti barsiisaa turanii. Itti diin Islaamaa kana barsiisan nama amantaa hundumaayyuu qabu. Zaman isaanii san keessatti sabaaf sablammoota hedduu gara afaan 66 warra dubbatu barsiisaa turame Itoophiyaa keessatti jechuudha biyya keenya tana keessatti. Bakka kanatti barnoota amantaa ka barsiisaa turan Sheek Huseen boqonni isaaniis asuma keessaa jedhu. Haji Abdunnaasir yoo waa'ee bakka hamba seenaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 600 ol fagaatee jiru yoo dubbatan. Laga Aynaa Geetii fi Laga Waabee jedhamu kanaan marfamtee jirti. Lafa isii waliin qabatee kan manni irra jiruu fi Bafarzoonii fi Korniyaa Zooniin walitti dabalatee gara qalaadii 40 jechuudha. Ijaaramni hambaa sanii kan ijaaramee feerroon keessa hin jiru, simintoon keessa hin jiru, dhagama biyya kana argameen nooraadhaa fi haashii kana walitti makanii dhagaa jidduu kana kaa'uudhaan ijaaramee jechuudha. Miidhaginni amma achirratti argamu kun jechuudha. Manneetiin ijaaramanii jiran kun hagam ta'u? Amma manneetiin asirra jiran masjidni gara masjida 10tu jira. Masjida 10 kana keessaa masjidni tokko masjida Nuuraa Huseen jedhama. Masjidni sun kan itti salaatamu harka Sheekana Huseen kan ijaaramee kan umriin isaa amma waggaa 989 gahu jechuudha. Umriin isaa masjidni sun. Masjidoonni akkasii kan waggaa 300tu jira, kan waggaa 250tu jira. Irraa xiqqaan masjida ganda kana keessa jiru
ka waggoota isaan ijaaraman malee gara maskiinni 8 waggaa 200 ol umriin isaa kan ta'etu jira jechuudha. Ijaarama akkasii qabdi jechuudha. Sheek Kadir Haji Ahmed abbaa karraa dirree Sheek Huseeni. Gaheen abbaa karraa yeroo hunda abbaa karra sheekanaa Huseen kana itti gaafatamaa isa ayyaana dhufu kanaaf biyya hundarraa dhufa namni uummata dhufu kana hunda keessummeessi ajaa isaanii beekee du'aayii godhee eebbisu ka eebbifame milkaa'ee galatuun deebi'u hojiin abbaa karraa keessummoota dhufan hunda simachuu laafinnanni guddaan isa jira jechuudha. Abbaan karraa kun achitti filatamu Sayyid Al-Aarifii namatu jaalatan sheekanaa Huseenii kanatu nama karaamaa guddaa qabu kennaa rabbii nama qabu karaamaa qabanii karaamaa isaantu namaa kennaa achitti filatamuun kun karaamaa qabachuu aangoo guddaadha jechuudha. Aangoon argamne kennaa rabbiiti nama rabbi dhaabee bakka san dhaabata nama kana ammoo kadhaabu rabbii gartee uummata jaalachiisu karaamaa abulaa sheekanaa Huseenii. Dirreen Sheek Huseen waggaatti yeroo 2 ayyaana keessummeessus qaba. Tokko yeroo ayyaana Arafaa kan gaggeeffamu yoo ta'u, kaan ammoo har'aa kaasee guyyoota 15f kan itti fufee gaggeeffamudha. Ayyaanni irra jiru kun Zaaraa Galgala Goobanaa jedhama maqaan isaa. Zaaraa Galgala Goobanaa jechuun gaafa guyyaa isaan dhalatantu baatii tanarraa gaafa buluu 15 dhaloota isaaniitti gaafa isaan dhalatan. Gaafa isaan boqotanillee ji'a kana galgala kana Sheekana Huseenii. Guyyaa kana wanni jedhanii kadhatan karra irratti dhoqqoo akaabiraa jedhan achirratti walga'inna achirratti walga'e gurra gartee yaa rabbi salaamaa nu baas yaa rabbi biyya keenya nagaa godhe rooba kananna lolli haa batu jenna ilma dhabeetu dhufa eegasii du'aayii goona baaroo jedhama idan harifin allahumma ham sheekun sun jennee du'aayii isaa bu'amna achirratti eebba kennama ka ilma dhabeen argata ka fayyaa dhabeen argata ka imaan hajame waan hajamte argatu jenna akkasitti argata gaafa ji'a hajaan sun naataaf yeroo deebi'ee galachuu himatu. Eessaa dhufu namoonni ayyaana kana irratti hirmaatanii? Tokkoffaan Baalee, lammaffaan Diidaa, Ameerikaan irraa warra dhufu jira, Chaayinaa irraa dhufti, Faransaan hin jaalatti, Sheekana Huseeniin itti amatti, warra karaamaa qabu, ka awulee qabu mara keessa jira. Kana keessa ammoo yoo barbaadde biyya Itoophiyaa sana keessa namni asirratti hin dhufne hin jiru mul'uuf. Akka bulchiinsi aanaa gololchaa jedhutti amma ayyaana kana irratti argamuuf keessummoota 100,000 lakkaa'amantu dirree Sheek Huseenitti argamu. Hirmaattonni kun amantaa garaagaraa irraa yoo ta'an dagalee yookaan immoo bakka qubannaa isaaniif qophaa'e keessa qubatu. Dirreen Sheek Huseen ijaarsii fi qabiyyeensaa bareedaa ta'ee jiraatus ammas daawwannaadhaaf ooluudhaaf daandiin bishaanii fi kan kana fakkaatan dhabamuun rakkoodhaa jedhu abbaan karraa Sheek Kadir Haji Ahmed. Obbo Shallamee Tacaanee hoogganaa waajjira koominikeeshinii aanaa gololchaa ayyaana kanaaf namoonni hedduun dhufaa jiraachuu himanii kanaaf bishaan konkolaataan akka dhiyeessaa jiran humnoonni nageenyaa ammoo naannicha eegaa akka jiranii kan isaan dubbatan. Daandiin isuma cirrachaa duraan waggoottan hedduu dura hojjetameyyuu cicciteeti yeroo ammaa kana tajaajilaan ala ta'ee hawaasa rakkisaa kan jiru hamma danda'ametti dhaabbata suphaa daandii federaalaa waliigallee iddoolee murteessoo ta'anii fi balaadhaaf saaxilamoodha jennee ittaman yeroo ammaa kanatti iddoo muraasa ta'e suphaan geggeeffamaati jira. Haa ta'uuti daandiin ispaaltii dalloo Safroo kaasee hanga dirree Sheek Huseen jedhamu dhaabbata Chaayinaa tokkoof kennamee yeroo ammaa kanatti kaambii ijaaranii gara daandii hojjechuutti seenatii jiru. Obbo Shallameen daandiin kun yoomitti akka xumuramu garuu wanti isaan himan hin jiru. Baay'ee daraara basuu lamaa hin qaqqabe keessa namaa baatanii haja abbaan dadhabee Sheek Huseeni hoo Sayyida jaalalloon Sayyida jetteeni yawsii kanaan namni waa jetteeni yaa Sayyida onneen siya gab jetteeni Sheek Huseeni hoo jedhee waa bakkanatti. Tole ayyaa ta'u ayyee guddaa galatoomaa Sheek Kadir ayyaana gaarii isiniif ta'u of kolaa isiniin jedha. Eegsii wajjumaanuu nuufi isinillee. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa. Hordofaa jirtanu Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Rakkinni nageenyaa Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti mul'achaa jiru damee diinagdee albuudaa irratti rakkina akka inni uumaa jiru ministeerri albuudaa ibseera. Keessumaa waa'ee Beenshaangul Gumuz ilaalchisee ibsa ministeerichi kenne irratti hundaa'uudhaan Sa'aayi Daamxoo gabaasa ittaanu qopheessiteetti. Itoophiyaan bara 2014 baatii 6 keessatti albuudota gosa garaagaraa irraa
doolaara miiliyoona 500 fi miiliyoona 27 argachuudhaaf karoorfattee turte. Haa ta'uutii raawwii hanga ammaatti jiruun galiin argame gara doolaara miiliyoona 200 fi miiliyoona 83 akka ta'e odeeffannoon ministeera albuudaarraa argame ni ibsa. Rakkoolee nageenyaa naannolee biyyattii bakka adda addaatti uumameen albuudonni sadarkaa barbaadameen oomishamanii gabaadhaaf dhiyeessuun hin danda'amne jechuun ministeerri albuudaa ifoomsee jira. Keessumaayyuu kallattii lixa biyyattiitiin naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti kan uumamaan kuufama olaanaadhaan jira jedhamu dhagaan jabaa yookaan maarbiliin sababa rakkoo nageenyaatiin gonkumaa hin oomishamin hafeera. Daayirektarri olaanaan ejensii misooma albuudaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Asrii Ibrahim akka dubbatanitti naannichatti hedduminaan kan argamu albuunni dhagaa jabaa yookaan maarbiliin gar tokkoon rakkoo nageenyaan gama biraatiin ammoo rakkoo loojistikiitiin hin oomishamin hafeeraa jedhan. ይህን የእብነበረድ ማዕድን እንደው በሀገር ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ ከሚያበረክቱ አንዱ ማዕድናት አይነት ነው። ከዚህ አኳያ በክልላችን ደረጃ ሶስቱም ዞኖች ላይ ይገኛሉ በተወሰኑ ወረዳዎች ላይ ዋይ ኦሚሻ አልቡዳ ደካገት ጀቤሳ ይላልሴ ኩኒ አልቡዳ ቡአ አንገፋ ከናን isa jalqabaati naannoo keenya godinaalee 3 aanolee murtaa'an keessatti argama fakkeenyaaf kan Matakkal jiru oomishi dhagaa gati jabeessaa gara hojiitti hin seenne sababni isaa immoo rakkoo nageenyaatii fi kan godina Asoosaa qarqara Kamaash irra jirus ni jira. Naannoo kana albuuda dhagaa gati jabeessaa guddaatti jira jedhameetu amanama. Eeyyamni sirriitti ba'anii jiraatanus asiis hojiitti hin seenamne. Sababni isaa immoo rakkoo nageenyaati. Darbees rakkoon daandiis ni jira. Inni rakkisaan ammoo bakki kun daangaa Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz gidduutti argamudha. Daandiin oomisha kana achii baasuuf tolu hin jiru. Hidhattoonni heewaataan gessee naannoo san socho'an daandii waan cufanii fi haalli kun martuu waan mudateef waggaa kana oomishni hin oomishamne jechaadha. Obbo Asriin itti dabaluudhaan haala amma jiruun mootummaan naannoo Beenishaangul ministeera albuudaa waliin ta'uudhaan rakkoolee misooma albuudaa kanaaf danqaa ta'aniif furmaata waaraa fiduuf hojjechaa jira. Gama nageenyaanis hojiin eegalameera nagaa buusuuf naannoo oomisha albuudaatti jedhan. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Oromiyaa keessattis misooma albuudaa sadarkaa barbaadameen baatii 6 dura akka karoorfametti milkaa'uu baatus damee albuuda warqii fi albuudota faaya garaagaraatiif oolaniin hojiin hojjetame jajjabeessaadha kan jedhan ammoo abbaa taayitaa misooma albuudaa Oromiyaatti daayirektarii heeyyamaa fi bulchiinsa albuudaa obbo Zawuduu Taaddasaati. Akka naannoo keenyatti immoo keessa'uu albuudaaleen sharafa biyyaa alargimsiisuu danda'an kan akka warqii fi albuudaalee kabajamoo kun godinaalee Gujii lamaan Boorana fi godinaalee Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti argamanii godinaaleen kun beekamu haalli nageenyaa akka barbaadanitti kaampaanonni gurguddaanis haa ta'u waldaaleen hojii isaanii akka hin gaggeessin gufuutti ta'ee jira jechuudha. Kanarraas kan ka'e keessa'uu albuudaalee alergee sookoodhaan akkuma biyyaattu raawwii gaarii kan qabu naannoo keenya jechuudha. Utuma rakkinni kun jiru jechuudha. Fuula durattis haalli nageenyaaf tasgabbaa deema jennee abdii qabna. Sababa rakkoo nageenyaa naannolee biyyattii bakka garaagaraatti uumameen hojiin misooma albuudaa addaan citee ture deebisanii itti fufsiisuudhaaf hojiin eegalameera jechuun ministeerri albuudaa ibsee jira. Deetaan ministeera albuudaa obbo Miiliyoon Maatiyoos akka ibsanitti naannolee keessatti damee albuudaa irratti rakkoolee mudatan hambisuudhaaf ministeerichi xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira jedhan. Dhiyeenya kanas rakkoo nageenyaa damee kana irratti dhiibbaa taasisuuf fala dhahuudhaaf hojjetamaa jira jechuun eeraniiru. ዋናው ጉዳይ ከጸጥታ አንጻር አሁን ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባት ነው። ይሄን ለማድረግ ከሚያስፈልጉ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ከጸጥታ መዋቅር ጋር የጋራ መግባባት ላይ መድረስ ነው። ሁለተኛ ስምርት ነው። waa'ee nageenyaa ilaalchisee inni hangafaa gara hojiitti seenuudha. Kanaaf ammoo ijoon warra nagaa kabachiisu waliin waliigaltee waloorra ga'uudha. Lammeen ammoo gara hojiitti bobba'uudha. Bobba'uuf ammoo qophii yookaan loojistikii gaafata. Isaa ammoo harka keenya irraa qopheeffannee qabna. Kanaaf bakkeewwan tokko tokkotti ramaddiiwwan bobba'uuf akka dandeessisu qophiin ga'aan taasifamee adda ba'eera jechaadha. Mi'oottanii fi loojistikiiwwan gatii qaaliitti baafne kun ramaddii maluuf argachuu qabu jechaadha. Amma kana mara adda baafnee jirra. Sicha ammoo sila akka argitan warreen oomishawwan ijaarsaa adda addaa barbaachisoo ta'an kanneen akka dhakaa ijaarsa manaa asitti osoo hin oomishamin kan jiran kana sirreessuu qabna. Oomisha warqeen wal qabatee waan jirus fooyyessuudha qabna. Walitti dhufeenyaa fi xiyyeeffannoon hanga'oonni dhimma kanarratti fudhataa jiran dabalatee dhiyeenyatti bu'aa ni argamsiisa jennee abdanna. Obbo Miiliyoon itti dabaluudhaan sharafa alaa olaanaa hambisuudhaaf galtee meeshaalee dheedhii oomisha albuuda ijaarsaaf oolanii biyya keessatti akka oomishaman taasisuudhaaf dhiyeenya kana oomishtoota 8tiif heeyyamni oomisha dhagaa cilee kennameeraaf jechuunis ibsaniiru. Kunis dhiyeessii fi fedhii oomisha simintoo biyya keessatti guutuudhaaf furmaata jalqabaatii jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 jalqabee amma sa'aatii 3:00 wixataa hamma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti